maqaan kiyya Jaarsoo Goolloo jedhama. Kantiibaa magaalaa Ballooti. Magaalaa Balloo magaalota mardheera hundeeffaman magaalota godina keenya keessaa tokkodha. Bara 1910 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundeeffamte. Magaalaa kun har'a waggaa 108 magaalatti ataatu barbaraanii teessoo gidduu gala siyaasaa fi dinagdee gaafa Haile Sillaasee irraa eegalee gaafa Dargii irraa eegalee akkasuma guyyaa irratti teessoo magaalaa guddittii teessoo godina Booranaa dinagdee hawaasummaati lakkoofsa uummata 100,000 ol keessa jiraatu caasaa gandaa 5 gurmooftee fi magaalaa to'amsee godinaa ta'e jechuudha. Naafi magaalaa kunini magaalaa bardheeraa jirtulloo taatu asiin duratti xiyyeeffannoo misooma baay'ee taphaa turte. Ataatu jijjiirama mootummaa kennaatiin fi paartii kennaatiin magaalota daddabarqinni misooma kan jirtu keessaa tokkodha. Kana magaalaa kunini magaalaa guddittii waliin Booranaa taatu waliin godina Booranaa beekamuun sirna gadaa aadaa isaati. Kanaaf galma abbaa gadaa gaafii bardheeraatu ijaaramee eebbaa qophaa'u jira. Waan gaafii dheeraa uummata keenya gaafachaa ture deebii guddootti argannee jirra. Kanaaf mootummaa fi paartii keenya deeggaratu iddoo galchina. Itaansee rakkoon magaalaa keenya gaafachaa ture bishaan dhugaatii rakkoo guddoo qabdi. Kanaaf magaalaa gammoojjillee waan taateef uummatillee guddachaa waan dhufeef hojii investimentii adda addaa gaggeessuudhaaf tajaajila adda addaa gaggeessuudhaaf bishaan barbaachisa. Kanaaf gaafii yeroo dheeraa dhiyaachaa ture kana mootummaan bara kan deebisee waliigala qarshii biliyoona 4 fi miliyoona 300 tajaajila bishaanii boolla 4 irratti jalqabee jira. Tokkoffaa hojiin asirratti hojjetamu bool bishaanii qotuudha. Walitti bishaan 4 qotamee xumuramee instaaleeshinii adda addaa gubbaa jira. Tinaasee ijaarsa kuusaa adda addaati. Kuusaanii 5 oli hojii jalqabee ijaaramuu jira. Tinaasee ujummoo bishaanii diriirsuudha. Kiiloomeetirii 180 diriirsaan jalqabamee jira. Baadiyyaa keessatti kiiloomeetirii 54 magaalaa keessatti kiiloomeetirii 126 waliigalatti kiiloomeetirii 180 bishaan kunniin diriiree halkan guyyaa hojjetamuu jira. Kanaaf yoo waaqni nu qarqaaree yeroo gabaabaa keessatti uummata keenya tajaajila argate gaafisaa yeroo dheeraa taate akka deebii argatu abdii guddoo qabna. Kanatti aansee magaalaa keenya kunniin magaalaa turizimii adda addaa taatu dirree xuyyoora tajaajila jalqabee jira. Kunini fageenya Booranii Finfinnee irraa qabu xiqqeessee Finfinnee Booraan Yaaballoo isaa tokko deebisee jira. Kanaaf tajaajila dhuunfaa taatu, investimentii taatu, tajaajila turizimii adda addaa taatuuti. Kunini keenya giddu galeessa wal godhamee tajaajila adda argachuu jira. Haati aansee ammoo godinni kunini godina turizimii guddoo keessatti argamu paarkiin biyyoolessa Booranaa jira. Waajjirri isaa guddaan magaalaa Ballooti. Paarkiin kunilleen gidiree xuyyoora dhufee jajjabaatee hojii galee sochii dinagdee keessa jira. Kaani sochiin guddoon akka magaalaa keenyatti hojjetamuu jiru buufata konkolaataa ammayyaa asiin duratti ijaaramee gaariitti hojjetamaa jira. Ammallee qarshii miliyoona 100 oliin haaromsitti gaggeeffamee bal'inaan tajaajila qophaa'uu jiru ta'uu isaati. Kaan sochii barnootaatti wal qabatu godina keenya Horsee Bulaati. Eegee Oromiyaatti barnoota jalqabne. Ataatu sochii mootummaa fi paartii kan godhaniin yuunivarsiitiin Booranaa waggaa duraa waggaa 4 duratti eebbifamuu jalqabee jira. Bara kanas babal'inni isaatii fi qarshii miliyoona 900 oli hojjetamee sochii keessa jiru. Kolleejjii 3 magaalaa kan keessa jirudha. San keessa kolleejjiin barsoota qarshii miliyoona 430 oliin ijaarsi isaa jalqabee bal'inaan hojjetamuu jiru. Kunini gaafii yeroo dheeraa uummata keenya gaafachaa ture deebii uummata keenya argatu waan ta'eef hojii guddootti hojjetamuu dandeenya. Kaani sochii barnootaatti wal qabatee moodeel haaskuul jedhamu asitti qarshii miliyoona 600 oliin naannoo riisarchiitti ijaarsi guddoon gaggeeffamuu jira. Gaafa haaskuulii kun xumuramu haaskuuliin moodeel ta'e godina kun itti baratuu fi haaskuulii magaalaa kun qabu 2 ture gara 3 guddisuu fi qulqullinaan olaanaa waan ta'eef hojii akka malee guddoo deemu jira. Mana barumsa bultii addaan jira. Mani burburuu hedduun jira. Kanaaf wanni barnoota barbaachisu hedduu magaalaa keessatti guutamee hojjetamuu ta'uu isaati. Fayyaa wal qabatee hospitaala guddaa waliigalaa
Saloo diganaa yaaballo haaromsa adda addaa keessatti gaggeeffame wanni guutamee hedduun guutamuu jalqabee jira. Akka fakkiitti oomisha oksijiinii qarshii guddaan hojjetamee hojii jalqabee jira. Kun godina keenya qofa osoo hin ta'in godina ollaas dabalatee bu'aa guddaan rakkoo garaa kana ture eeguu dandeenya waan jedhu. Kaan baankii dhiigaati. Giddu galeessa irraa waan fagaannuu fi baankii dhiigaa gaafii guddaa uummata kan gaafachaa ture. Baankii dhiigaa si banamee ji'a lamaan duratti hojii jalqabee jira. Akkasuma iddoo lafa itti yaalan mana yaalisa daa'imaa fi dubartootas ijaarsa isaatti deemu jira. Buufati fayyaa magaalaa Baloo kan jirullee haaromsamee fooyya'umsa adda addaa argatee jira. Akkasumas mana kunuunsa hawaasaa qarshii miliyoona 4 ijaaramee hojii guddoo keessa jiru ta'uu isaati. Kanaaf tajaajila fayyaa inshuraansii fayyaa irraa eegalee ijaarsa adda addaatiin fooyya'umsa iddootti adeemu jiru ta'uu isaati. Kaani hojii misooma magaalaatti wal qabatee magaalaa keenyaa qarshiin galii isaallee guddaa miti haa ta'u ammoo koriidarii kiiloomeetira 2 jalqabnee hojjechaa jirra. Qarshii miliyoona 270 oliin waan hundi guutatee hojii kun deemuutti jiru liqoo turre jalqabne. Haa ta'uuti misoobii kenna tajaajila iddoo tokko waajjira kantiibaa duraanii ijaarsa keessatti gaggeeffamee carraa haaromsamuu jira. Kanaaf tajaajila keenya fooyyessuudhaa fi kennaa tajaajila iddoo tokko misooma inni kun yeroo gabaabaatti hojii jalqabu ta'uu isaati. Karaa carraa hojiitiin industirii xixiqqaa adda addaa magaalaa keessatti abbootii qabeenyaatiin waldaa adda addaatiin kooleejii adda addaatiin hojii tagaluu jiru. Kanaaf industirii kun keessumaa nyaata beellada irratti xiyyeeffatuu fi oomisha nyaata beelladaa naannoo kana jiru guddisuudhaa fi carraa guddaa qabaa jechuu dandeenya. Kanaaf warshaan daakuu abbaan ofaan ijaarame investimentii jabeessuudhaan magaalaa ta'ee galee akkasumas kooleejii horsa bulaa keessatti yuuneenii gadaa keessatti hojii industirii babal'isuu jalqabbiin bifa addaa ittiin adeemu jiru ta'uu isaati. Kaan inisheetiivii carraa hojii keessatti inisheetiivii lukkuu inisheetiivii beellada adda addaa magaalaa keenya keessatti hojjetamee waggaa dabre miliyoona 30 liqeeffamee hojii itti galame bakka miliyoona 45 ol liqeeffamee hojii itti galame. Kanaaf inisheetiivii kunini inisheetiivii horii gabbisuutii fi keessumatti inisheetiivii lukkuu akka muuxannootti hojii guddoon jalqabamu ta'uu isaati. Ijoolleen yuunivarsiitii irraa eebbifamtee fi ijoollee adda addaa hojii itti galanii kaan daldala xixiqqaa adda addaa keessatti industirii godoo irratti tajaajila adda addaa irratti akkasuma dargaggeessa hojii galu jechuu jira. Gaa jechuun dandeenyu hojii kunini jabaatee yoo itti fufe wanni nama abdachiisaa akka jiru ilaaluu dandeenya. Kaan investimentii nama dhuunfaatiin haa taatu investimentii adda addaa magaalaa keenya abbootii qabeenyaa yeroo adda addaa yaabchi goonee fi hoteelota adda addaa jalqaban Boorana Gadaa Riizoortiin jalqabee jira. Akkasuma hoteelii keella irratti haa ta'u magaalaa keessatti abbootii qabeenya jalqabdee yeroo adda addaa yeroo xumuranii fi sochiin dinagdee akka ka'u sochiin guddoon jalqabamu ta'uu isaati. Akka waliigalatti magaalaa keenya magaalaa misoomiitti deemu jiru magaalaa kaka'umsa dinagdeetii fi kaka'umsa hawaasummaa guddoo jiruu fi magaalaa mootummaa xiyyeeffannoo itti kennee gaaffii yeroo dheeraa deemaa jiru waan taateef investimentii illee fi carraa guddoo qabdi. Namni investimentii godhuu fedhu akka dhufee magaalaa kanatti investimentii godhuu fedhu tajaajila keenya jajjabeessuu akka inni waliin hojjetu jajjabeessuu yaaduu dabarsinaaf jechuudha.